Akkam jirtan hordoftoota keenya kabajamoo, nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa har'ammoo akkamitti akka dokumentii takkarratti dokumentii woordiin katabamte takkarratti peeji nambarii haala garagaraatiin akkamitti akka itti goonu baranna jechuudha. Peeji nambarii dokumentuma takkarratti roomaan nambariinis akkasumas arabik nambariinis akkamitti akka peeji nambarii itti goonuu kan barannu ta'a jechuudha. Riisarchi piroopoozaliin garaagaraa asaayimentiin garaagaraa yeroo hedduu bifa kanaan katabama. Woordiin hogguunii fi katabamu jechuudha. Kavar peejiin dokumentiidhaa yeroo hedduu peeji nambarii hin qabaatu duwwaa ta'a. Kavar peejiitti aansee immoo aknoolojimentiitu itti aana. Aknoolojimentii irraan kaasee hanga abistiraaktiitti roomaan nambarii ta'a. Introdakshinii irraa kaasee hanga dhumaa immoo arabik nambarii ta'a jechuudha. So viidiyoo kanaan gaa akkamitti introdakshinii kavar peejii malee duwwaa aknoolojimentii irraa hanga abistiraaktiitti immoo roomaan nambarii achii gad immoo akkamitti akka arabik nambarii itti galchinu yookaan immoo peeji nambarii akkamitti akka haala saniin insert itti goonu kan barannu ta'a jechuudha. Jalqaba gaa maal goonaa seekshinitti caccabsanna yookaan immoo bireek goonaa. Seekshinii sadii qabaanna. Seekshiniin jalqabaa kavar peejiidha. Kavar peejii haa peeji nambarii hin qabaanne jechuudha. Seekshiniin lammaffaa immoo aknoolojimentii irraa kaasee hanga abistiraaktiitti. Seekshinii sadaffaan immoo sanii gadi jechuudha. Introdakshinii irraa kaasee hanga dhuma dokumentiitti kan jiru jechuudha. Bifa saniin qoqqooddanna. Akkam goone seekshiniitti haalli itti adda itti babbaafannu ni caccabsannaa jechuudha. Egaa kana godhuudhaaf maal goonaa? Dhuma kavar peejii irra kastara keenya geeffanneeti kiliik irra goonaa. Sana booda maal goonaa? Leeyaawut kaja'u kana jala seennaa. Leeyaawut irratti erga tuyne booda kana biriks kaja'u kana tuynaa. Achirra hogguu irra cuqaasne kana nuuf fida jechuudha. Peej, kolaman, tekst raappiing, sekshin biriksii jalatti immoo neekst peej, kontiinees, idin peej, ood peejii akkasii fida. Kana keessaa kam tuyna jechuudha. Sekshin biriksii jala dhufneeti neekst peej kaja'u kanarratti kiliik goonaa. Sana booda kun sekshinii biraati jechuudha. Gargar baafannee kanaa wajjin kavar peejii fi peejiin itti aanu kun sekshinii garaagaraa ta'e jechuudha. Erga san bira dhufnee booda erga akkana goonee booda first page of section 2 which means acknowledgementii peejii kanarra dhufneeti gara dhumaa jala isaa jechuudha. Jala isaarra gassiinee dabil kiliik goona. Bakka kanarra kastarii keenya fidannee dabil kiliik goona. Hogguu dabil kiliik goonu kunoo mallattoo kan nuu fida. Erga mallattoon kun nuu dhufee booda dizaayin bakka jiru kana irra dhayine. Dizaayiniin kun lamaa jira. Kana osoo hin ta'in kanarra dhufnaa jechuudha. Erga asirra dhufnee booda kiliik goonaa. Ergasii booda peeji nambar kaja'u kanarra dhufnaa. Irratti tuyne. Erga irratti tuyne booda maal nuu fida? Kunoo top of the page, bottom of the page, page margins, current position, format page number, remove page numbers kaja'u kanaan dhufa. Kanaafuu maal goonaa? Format page numbers kaja'u kanarratti tuynaa. Erga asirratti tuyne booda page number format kaja'uun nuu dhufa. Sana booda number format qabaa. Kanaafuu number format kaja'u kanarra dhufneeti kunoo bakka kana laala. Xiyyaa kanarratti tuyna. San booda peejii kana maal godhuu yaana egaa? Roomaan nambariin akka inni nu eegalu godhuu yaana. Acknowledgementiin the first page of second sectionidha. Roomaan nambariidhaan eegala. Roomaan nambar 1dhaan eegalaa jechuudha acknowledgementiin. Kanaafuu maal goona? Kunoo roomaan kaja'u kanarratti roomaan nambarii jira. Takka 2 3 arabik nambarii jira. Gatii 1 2 3 akkasii jira. ABC upper keessiidhaa fi lower keessiidhaan jira. Kan nuti barbaadnu immoo maali? Roomaan nambarii irratti tuqna. Sana booda
page numbering kajaa'u kana jala gad dhufneeti continuous from previous section and start at kajaa'u jira. Kanaafuu start at kajaa'u kanarratti tuqanna. Start at Roman page Roman page number 1 Romanii nambarii page number 1 dhaan 1 eegalla waan ta'eef asirratti okay jennaan. Okay irra jennus garuu nuun finne. Kunoo page number irra hin jiru. Kanaafuu eessa dhaqna design irra deebina ammas. Erga design irra deebine booda design kajaa'u kana jala deebine booda maal goona? Insert page number bira dhaqna. San booda bakka kaa'achuu barbaannu page number filannaa jechuudha. Top of the page godhachuu dandeenya. Top of the page jechuun dokumentii keenya gara gubbaarra jechuudha. Gara gubbaarra. Bottom of the page jira. Bottom of the page jechuun gara jalaa jechuudha. Page margins jira. Page margins jechuun immoo qarqararra kaa'achuus ni dandeenya jechuudha. Yeroo hedduu garuu immoo kan kaa'amu maali? Bottom of the page. Bottom of the page irratti erga okay jennee booda gara bitaatti asiisinee gama jalaatiin kaa'uu dandeenya. Seentararra kaa'uu dandeenya. Akkasumas immoo gara mirgaatti achi siisinee jalarra kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas bifa kanaanis kaa'uu ni dandeenya. Gara bitaatti garuma jalaa ta'ee gara bitaatti achi siqee jecha page jedhu kanaa wajjinis kaa'uu ni dandeenya. Garuu an amma kamiin kaa'a? Kamirraan godhaa? Gama jalaa ta'ee bottom of the page ta'ee seentararra walakkaarra haa ta'u. Isa kanarratti kilik godha kunoo gama jalaa walakkaarra naa fidee jechuudha. Roman number 1dhaan eegale. Bakka tanarraa ol siqeetiin kastara kiyyaas fidadhee double click godhaa. Kunoo irraa naa deemee jira mallattoon san. San booda maal ta'a? Asii gad Roman number'dhaan itti fufaa jechuudha. Kunoo acknowledgementiin Roman number 1, table of content'n Roman number 2, list of table'n Roman number 3, akkasumas list of figure'nis Roman number 4, then abbreviation and acronym'n ammoo Roman number 5, abstract Roman number 6. Deebi'ee introduction part'iinis amma asii gaditti maal ta'uu qaba? Arabic number'ii ta'uu qaba. Garuu nuti waan addaan hin kutiniif yookaan break waan hin godhiniif Roman number'uma santu itti fufa. Kanaafuu kun akkana ta'uu hin qabu jechuudha. Maal ta'uu qaba? Arabic number'ii ta'uu qaba. Introduction'iin Arabic number 1 jedhee galuu qaba. Lakkoofsa Arabiyaatiin jechuudha. Kanaafuu kana godhuudhaaf maal goona? Dura sekshinii sadaffaa fi lammaffaa addaan hin baasne. Kanaafuu dhuma section 2 irra dhaqneeti kastara keenya achirra geessine peejiin keenya kan section 2dhaa peejiin dhumaa abstractidha jechuudha. So abstractii gara dhumaarra dhaqneet kilik goone layout jala dhaqna. Break akkuma reefu tanaa sanii goone next page ka jedhu. Kanaafuu break godhanne amma sekshinii kanarraa baafanne. Asii gaggaa sekshiniin kun maaliin eegaluu qaba? Roman number'iin eegaluu qaba. Arabic number'iin eegaluu qaba. Arabic number'iin eegaluu qaba. Inni garuu Romaanumaan ammala waan jeet eegale. Romaanumaan itti fufe. Garuu immoo waan jee eegale sekshinii biraa waan ta'eef waan jee eegale. Roman number'ii ta'uun qabu immoo maal ta'uu qaba? Arabic number'ii ta'uu qaba. Dhufneetuma bakka page number'ii kanarratti ammas double click goona. Mallattoon akka reefu sana akkanuma dhuftu. San booda dizaayinii kana jala dhaqneet page number'ii bira dhufne format page numbers ka jedhu bira deemne start at number formatii kana maal goona? Gara Arabic deeffanna. Arabic number'ii 1 2 3 ka jedhu kanarratti tuqanna. Sana booda okay jennaan. Maal ta'e? Start at 1. Arabic number'ii 1 irraa eegala. Irraa ol siinee double click goonee mallattoo san dhabamsiifanna. Sana booda kunoo 1 2 Arabic number'ii 3
4 jeet akkasitti hanga dhumaatti Arabic nambarii nuu ta'e jechuudha. Warri kaan ammoo section 2 ammoo maali? Roman nambariidha. Kuno abstract irraa kaasee roman number. Cover page ammoo maal ta'uu qaba? Peejii malee taa'uu qaba, duwwaa ta'uu qaba. Mee akka akkas ta'e cheekgoonadha inni. Kunoo page cover peejiin kanaa garuu duwwaa miti. Kunoo Arabic nambariidhaan kaa'amee jira. Maal godhuu qabna? Dhabamsiisuu qabna kana bakka tana. Akkamitti? Dhufneetuma bakka peeji nambariin jiru kanarratti double click goona. Deebinee design bakkuma jiru kana jalatti deebina. Ergas jala seennee booda different first page ka jiru kanarratti okay goona. Sana booda kunoo maali? Page nambariin cover page irraa nuu badee jira jechuudha. Warra kaanirra immoo akkuma jalqaba godhanne nuu jira kunoo. Introductioniin keenyas Arabic nambariidhaan eegala. Section 2 keenya immoo acknowledgement irraa kaasee kunoo hanga abstractitti Roman number ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan keenyaa jechuudha.